sagantaa VOA AFAAN OROMOO. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 amma sa'aatii 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyooosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas Feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa Roobii Amajjii 5 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 27 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Waldhabiinsa hawaasa gidduutti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun fala filatamaa akkaataa ta'uu qabu irratti mariin biyyoolessaa taasifameera. Biiroon investimentii fi akkasumas Komishiiniin Tuurizimii Oromiyaa lammiilee biyya alaarraa gara biyyaatti galaa jiranuu fi qophii qopheessineerraa jedhu. Sirni Dimookiraasii Yuunaayitid Isteetsi gaaffii keessa galaa jiraa jedha qorannoon. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Produusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan qopheessite Tuujubee Horaati. Akka mooltan dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa oduu namaaf qabnu kunoo. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrey Feltman kamisa borii Finfinnee kaseenan ta'uu dubbiimaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Price kaleessa tuuta oduuf bilbilaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Ambaasaadder Feltman gara Itoophiyaatti kan imalan dhimmootii marii nagaa irratti dubbachuuf akka ta'e Price ibsanii jiran. Feltman gara Tigraay dhaqu yoo ta'e Price gaafatamanii ammaaf kan dubbachuu danda'an ambaasaaddarichi kan isaan deeman aangawoota mootummaa Itoophiyaa gameeyyii waliin dubbachuu akka ta'e hubachiisaniiru. Bal'ina marii sanaa irratti illee dubbachuu kan danda'an xumura irratti ta'uusaaf bal'ina isaa barreeffamaan kan dhiyeessan ta'uu ibsanii jiran. Wal dhibdeen sun hatattamaan akka dhaabatu dhiittaan mirga namaa geggeessamaa jiru akka dhaabatu gargaarsi uggura malee akka dhiyaatu dararaa namoomaatiin ala nagaaf nageenya gaanfa Afrikaaf balaa waan ta'uuf Itoophiyaa keessatti furmaan walitti bu'iinsa sana ilaalchisuun mariin akka geggeessamu yeroo dheeraaf itti yaadaa turre jedhan Price. Jilli addaa kun aangawoota mootummaa Itoophiyaa olaanoo waliin dubbachuuf haalli jiru amma mijataa ta'uu ka tuqan Price qaamotiin lamaan wal waraansa dhaabanii gara mariitti akka dhiyaatan carraa akka kennu aangawoonnis akka amanan hubachiisaniiru. Ambaasaadder Feltman innaa Itoophiyaa seenan qabiyyeen marii isaaniillee kana akka ta'u ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa sanaaf furmaati hin jiru innaa jennu akka isa jalqabaa dhumaaf filmaata tokkichaatti kan nuti deeggaru dippiloomaasii akka ta'e dubbataa turreerraa jedhan dubbiimaan kun. Itti fufuudhaanis mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa waliigalaatti kanneen himataman kan itti gaafatamuu danda'an tarkaanfiin haqaaf ifa ta'e kan of keessaa qabuuf marii amansiisaaf hunda hirmaachise akka jalqabu irra deebi'uun waamicha dabarsina jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrey Feltman baatilee 9 oliif erga tajaajilanii booda itti gaafatama isaaniirraa akka ka'an akkasumas kan ambaasaaddarummaa Turkii xumuraa jiran David Satterfield bakka isaanii kan bu'an ta'uu maddeen 3 dhimma isaa keessa beekan har'a Rooyitersiif ibsaniiru. Dippiloomaatichi gameessi Ameerikaa Feltman baatee eblaa keessa aangoo kanatti kan dhufan yoo ta'u battala rakkoo gurguddaa lamatti isaa mudate. Inni tokko TPLF fi loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraansa geggeessamaa jiru akkasumas baatee onkoloolessaa keessa kan geggeessame fonqolcha mootummaa waraanni Sudaan geggeesse. Kan dursee hin beeksifamiin oduun taayitaa isaanii gadhiisuu kan dhaga'ame aangawoota mootummaa Itoophiyaa gameeyyii waliin wal arganii dhimma nageenyaa irratti mari'achuu akkasumas dhiibbaa booddanaa kan Waashingtan walitti bu'iinsa akka dhaabatuuf godheef kamisa borii gara Itoophiyaatti imaluu isaanii dura. Kan umriin waggaa 62 Feltman dippiloomaatii Ameerikaa ta'anii waggaa 25 oliif hojjetaniiru. Feltman hojii isaanii kana innaa eegalan waggaa tokko gadiif tajaajiluuf akka ta'e maddi dhimma isaa keessa beeku beeksisee jira. Ministiriin dhimma alaa yaada kennuurraa of qusateera. Gumiin dhimma baqataa kan Noorweey hojii gargaarsa namoomaa isaarra baatilee 5 uggurri kaa'amee ture ka'uu aangawoonni Itoophiyaa beeksisaniiru. Jaarmiyaan abbaa taayitaa kan hawaasa siiviilii fedhii gargaarsa namoomaa biyyattii keessaaf mala gargaarsaaf dhaqqabuu ilaalchisee deeggarsi gumiin baqattootaa kennuuf dhimmootii hojii dhaabichaa waliin wal qabate akkasumas dhimmootii bulchiinsaa tuquudhaan baatee adoolessaarra uggura kana kaa'e. Boordiin abbaa taayitaa hawaasa siiviilii kun uggura kana xumura baatee onkoloolessaarra dheeressuudhaan gaaffii itti dabalaa gaafate. Gumiin dhimma baqataa kan Noorweey illee adeemsa sana keessatti mannaalee dhiyaataniif
gaaffilee ka'an maraaf deebii hatattamaaf ibsa kennee jira. Boordichi uggura sana muddee 31 kaasuudhaan dhaabichis himannaalee dhiyaatan hedduurraa walaba ta'eera. Dhimmooti bulchiinsaa kan dhaabichaa 2 tuquudhaan illee akeekkachiisa cimaa kenneefii jira. Muummichi barreessaan gumii baqataa Noorweey Jaan Eeglaand kanneen 100,000 lakkaa'amaniif rakkoo keessa jiraniif hojii gargaarsa namoomaa hojjechuuf uggurri yeroof kaa'ame ka'uusaatti boqonnaa arganneerra jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa kan dhiyeenya Saawud Arabiyaarraa ari'ataman dhalattoota Tigraay 1,000 lakkaa'aman walitti qabanii hidhuu dararuuf achi buuteen isaanii akka dhabamu godhan jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch har'a beeksisee jira. Saawud Arabiyaan dhalattoota Tigraay haala hamtuun qabuuf gara Itoophiyaatti erguu dhaabee bakka isaa jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa eegumsa akka godhuuf gargaaruu qaba jedheera. Aangawoonni Itoophiyaa dhalattoota Tigraay kanneen Saawud Arabiyaarraa deebifaman waaltaalee hidhaa Finfinnee bakka kanneen kaan seeraan alatti hidhamanii jiranitti dabarsan. Dhalattoota Tigraay kanneen biyyatti deebifaman kan aangawoonni keellaa sakatta'aa daandii Tigraayitti geessu yookaan buufata xayyaara Samaraa kan naannoo Affaar keessatti erguudhaan gara keellaalee hidhaa Affaar keessaa yookaan Itoophiyaa gama kibbaatti dabarsaa jiran jedha ibsi Human Rights Watch kun. Human Rights Watch irraa qorattuu dhimmootii baqataaf koolugaltummaa akka ta'an Naadiyaa Hardman akka jedhanitti mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararaan irra ga'e koolugaltoonni dhalattoota Tigraay gara Itoophiyaatti innaa deebi'an mana hidhaatti naqamaa jiru. Saawud Arabiyaan kanneen balaarra jiran dhalattoota Tigraayiif eegumsa gochuu qabdii jechuudhaan Itoophiyaan dhalattoota Tigraay kanneen walitti qabuun hiite gadhiisuu qabdii jedhaniiru. Kan poolisii Nezerlaandiin yeroo hedduu hordofamaa tureef yakka namoota seeraan ala deddeebisuu raawwataa akka ture Joon Habtaa yookaan Habtuu Interpoolii Keeniyaa waliin wal ta'uudhaan torban darbe to'annaa jala oolee jira. Hidda dhalata Eertiraa akka ta'eef lammummaa Nezerlaandis kan qabu akkasumas Biriteen keessaa qabeenyaa kan qabu Joon mana murtii Nezerlaandisiin bakka hin jiraannetti himatame. Sagantaa raadiyoo hojjetaa akka turteef baqattootaaf falmaa akka turte lammiin Suwiidinii hidda dhalata Eertiraa Meeroon Istifaanos raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef akka ibsitetti hidhamuun nama kanaa hiika guddaa qabaachuu ibsite namoota seeraan ala nama deddeebisaniif kanneen dararaa dhaqqabsiisuudhaan biyyoota walaba keessa deddeebi'aniif ergaa guddaa dabarsa jettee jirti. Akka Meeroon jettutti Joon lammiiwwan Eertiraa gara Ameerikaa yookaan Awurooppaatti ni erga jechuudhaan tokkoon isaaniirraa $20,000 ka fudhatu yoo ta'u karaa Philippines, Malaysia, Singapore fi biyyoota Asia keessatti gatee deebi'a. Meeroon akka jettetti Joon mana murtii Nezerlaandisiin balleessaan itti muramus innaa bakka inni hin jirre hin beekamnetti sababa rakkoo seeraan kan ka'e waggoottan 5 darbaniif tokkummaa Emireetota Arabaa fi Afrikaa keessa jiraataa ture. Walta'iinsa Interpool Keeniyaa fi Nezerlaandisiif galatee haa ta'uti amma Keeniyaa keessatti qabamee gara Nezerlaandisitti ergamee jira jettee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtanii magaalaa Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldhabiinsa hawaasa gidduutti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun akkaataa fala filatamaa ta'uu qabu irratti xiyyeeffatee mariin biyyoolessaa magaalaa hawaasaatti taasifameera. Gabaasni itti aanu waa'ee walgahii kanaa kan ilaaludha. Akka gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosi hawaasa irraa qindeessa jedhutti walgahii sadarkaa biyyaalessaatti qindaa'e kanarratti aangawoonni mootummaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni aadaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Deetaan ministeera nageenyaa Dr. Siyyum Masfin kaayyoo walgahii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu himanii rakkinicha karaa aadaatiin hiikuu yaaluun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru. እነኚህን ግጭቶች ደግሞ ሰላማዊ ነው በሆነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል። እነኚህን ደግሞ ለመፍታት የግድ ሁሉም ነገር በዘመናዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በምክክርና በድርድር በውይይት ችግሮችን መፍታት ይቻላል ብለን እናምናለን። Waan hundumaa karaa hammayyaa ta'een qofa ittuu hin ta'in walfalmiidhaan mariidhaa fi waliigalteedhaan hiikuun hin danda'ama jennee amanna. Kana gochuudhaa fi jaarsoliin biyyaa sirnaawwan aadaa waldhabiinsa hiikan akkasumas abbootiin amantaa seerawwan amantaa fayyadamuudhaan waldhabiinsa hiikaa waan turaniif rakkinawwan hamma jiranis hiikuudhaa fi sirna kanatti fayyadamuun barbaachisaadha jennee waan itti amannuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis waldhabiinsa hiikuudhaa fi akkaataa aadaa fayyadamuun fala waldhabiinsaa
isa karaa hammayyaa caalaa rakkina hawaasaa hubatanii rakkina hawaasaa hiikuu irratti barbaachisaa akka ta'e hubachuudhaan mootummaan sadarkaa imaammataatti irratti xiyyeeffatee kanaan duras akka itti fayyadamaa ture himanii yeroo ammaas dandeettiin rakkina hiikuu abbootii fi haadhowwanii barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amanamee fi akka ta'e dubbataniiru Dr. Siyyum Masfin. Ministeera Ispoortii fi Aadaatti deetaa ministeeraa kan ta'an Aadde Warqinash Birruu gama isaaniitiin ibsa kennaniin beekumsa biyya keessaa maddan guddisuudhaan rakkina ittiin hiikuun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru. ሀገር በቀል እውቀቶች አካል የሆነው ባህላዊ የእርቅ ስርዓት በሰው ልጆች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችንና ግጭቶችን በቀላሉ የሚፈታበት መሳሪያ ሆኖ ለዘመናት እያገለገለ ይገኛል። በባህላዊ እርቅ ስርዓት qaama beekumsa biyya keessatti biqilanii ka ta'e sirni araara aadaa wal dhibdeef walitti bu'iinsa namoota gidduutti uumamu akka salphaatti meeshaattiin hiikan ta'e barootaaf gargaaraa jira. Sirna araaraa kan aadaatiin yoo araarri bu'e inni miidheef miidhame garaa guutuu waan araaramaniif hariiroon hawaasummaa ture akka itti fufu taasisa. Furmaata waariinsa qabu kennuuf waan dandeessisuuf jecha rakkoon jiru yeroo dhumaatiif akka furamu godha. jedhan Aadde Warqinash Birruu uummata Gaamoo bakka bu'uudhaan walga'ii kanarratti kan hirmaatan obbo Tafarraa Ooyichaa akka jedhanitti waldhabiinsa karaa aadaatiin hiikuun sababa waldhabiinsichaa baruu irraa akka jalqabu dubbatanii wanti caalaan onnee dhiifamaa qabaachuu akka ta'e dubbatan. የጋሞ አባቶች በራሳቸው ቅድሚያ ከአካባቢያቸው ይነሳሉ። ግጭት የሚያስከትለውን ጉዳይ በማህበረሰቡ በተፈጥሮ ውይይት ይደረጋል። ይሄ የባህሉ ስርዓት ነው። ለግጭት ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው? ለግጭት አቦቲን ጋሞ ጀልቀባ ናኖ ሳኒ ራከው ሞኒ ሐዋሳ ከሰት ረኮ ማን አደድሩማዳን ሃላን ረቲ መሪያተማ ሱን ዱዳ አድቻቲ ማልቱ ወልቲ ቡኢንሳፊ ቡኡረተኤ ማልቱ ሰናፍ ነመጌሲሳ ማሊፍ ነምኒ ወልቲ ቡአ ሰጀዱ ጀልቀባ ኒቆራታ ሃላ ከሲን ወንቲ ሰደርካ ቢዮልሳቲ ተኤ ሰጀዱ ሐዋሳ ካን aadaa wal fakkaataa akka keenyaa qaban waliin qindoomina uumuudhaan aadaa kana babal'isuun biyyattii keessa walitti bu'iinsi akka dhabamsiifamu yookiin immoo akka hanqifamu darbee immoo akka badu goonee qabsoofna abdii jedhuun qaba. jedhani obbo Tafarraan naannoo Oromiyaa Arsii Lixaatti abbaa gadaa kan ta'an Qaabatoo Aabee dhimma walga'ii kanarratti ibsa kennaniin dhalli namaa amma waliin jiraatetti walitti bu'iinsi akka hin oolle himanii bararraa bara ceehee kan dhufe sirni aadaadhaan araara buusuu rakkoon inni hin hiikne hin jiru jedhan. ማንም ሰው ኢትዮጵያ ተውና አፍሪካ አልኩ አይደለም ሁሉም ሰው ባላይ ከፉጭ ካለ ሁሉም ነገር ይፈታል። ማንም ሰው ፈታ አሁን ግጭት eenyulle haa ta'u hundumtuu yoo taa'ee dubbate wal dhibdee hiikkata. Amma addunyaa irratti walitti bu'iinsi yoo ka'e naanna'ee gara kamitti deema? Gara aadaatti gara marii aadaatti dhufee hiikama malee walitti bu'iinsa eenyullee mo'achuu hin danda'u. Kun seera Oromooti. jedhan abbaan gadaa. Pirezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa duraanii Lij Masfin Jootee gama isaaniitiin sirna walitti bu'iinsa karaa aadaatiin hiikuu irratti xiyyeeffatamuu qabaa jedhaniiru. መጀመሪያ ግጭት እንዳይኖር ያስፈልጋል። ግጭቶች በብዙ ጊዜ ዝም ተብለው ሲታዩ ያቺ ትንሿ ጭስ እሳት ትሆናለች። ያ ሳይሆን በፊት ነው ማቆም መከላከል መቻል ያለብን። jalqaba akka walitti bu'iinsi hin jiraanne taasisuun barbaachisaadha. Walitti bu'iinsi yemmuu jalqabu immoo yoo callisanii ilaalanii haarri xinnoon abidda guddaa taati. Ittuu sanan ta'iniidha kan dhaabuu ittisuu qabnu. Abbootiin bakka hunda jiru, jaarsoliin jiru. Isaan kun durii jalqabee aadaadhaan waan fudhatan keessumaa karaa mana barumsaatiin ittuu akka dhaloota haaraatti dabarsan taasifame gaariidha jedhan. Waltajjii marii kanaa irratti naannoo hunda keessaa kan affeeraman jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa, haadholiin, ambaasaaddoroonni nageenyaa akkasumas hanga'oonni mootummaa naannoo fi federaalaa hirmaachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos magaalaa Hawaasaa irraa VOA'dhaaf qindeesse ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroon Investimentii fi Industirii akkasumas Komishiiniin Turizimii naannoo Oromiyaa lammiilee biyya alaarraa gara biyyaatti deebi'aa jiranuu fi qophii qopheessineerraa jedhu.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa Finfinnee dabalatee magaalota afuritti qophii diyaasporaan irratti hirmaatanii qopheessuusaa yoo himu, Biiroon Investimentii fi Industirii Oromiyaas carruma kanaan warra gama investimentiitti bobba'uu barbaadan wajjin wal arguu fi hojjetaa akka jiru ifoomeera. Galmoo Daawitii dabalata qaba. Waamicha muummeen ministeera Itoophiyaa dabarsan hordofuun lammiilee biyyaa kan ardii adda addaa irraa biyyatti dhufaa jiranii fi gama investimentii fi tuurizimiin qophiin taasifamaa jiraachuu Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa fi Biiroon Investimentii fi Industirii Naannoo Oromiyaa ifoomsanii jiru. Sannaayit Mameet Biiroo Investimentii fi Industirii Naannoo Oromiyaatti itti aantuu hoogganaa biiroo fi hooggantuu dhimma beeksisaati. Akkuma beekamu namoonni dhufan kun persentiin guddaan isaanii Oromiyaa keessa ni dhufu. Kana jechuun persentiin hundi dhufan keessa namni hundi yookiin Oromiyaa deema yookiin immoo Oromiyaa qaxxaamuree deema jennee yaadna. Kanaaf kun immoo niif akka carraa guddaatti qabanneetoon namoota kana haga danda'amaa ta'etti karaa adda addaatiin argachuudhaaf qophii adda addaa gochaa jirra. Inni tokko sagantaan hoteela Hayaatitti qabannee ni jira Jeenuwarii 13 jechuudha akka faranjiitti. Kanaaf qophii sana irratti investarri biyya alaatiis dhufee biyya keessattis kan Oromiyaa irratti investa gochaa jiran gara piroojeektii 17 jira Oromiyaa keessa. So isaan keessaa investaroonni filataman ekspiriyaansii gurguddaa qaban kaaniif illee muuxannoo guddaa qooduu danda'an jenneen fi diyaaspooraa sammuu amma dhufan kana keessaas akkasuma muraasa dabalee diyaasporaan investii gochuudhaaf immoo qarshii qabu, kaapitaala qabu, humna qabu, beekumsa qabu immoo naannoo keenya irratti invest gochuudhaaf qophii ta'ee dhufu immoo san keessatti maaltu narraa eegama, ekspiriyaansii akkamitti jira, eenyutu karaa kamiin deemes waan gaarii fidee maal kan jedhu san yoo barachuu barbaadan iddoo fi sagantaa akkasii saniif yaadamee qophaa'e waan ta'eef san qopheessineerra. Kana malees jetti Sannaayit baazaariiwwan dhimma wal fakkaatuuf sadarkaa federaalatti qophaa'an irrattis waan naannoon Oromiyaa gama investimentii hin qabu bifa adda addaan maamiltoota tarii argannuuf beeksisuuf qophii irra jirras jetti. Hedduun turbee darbeerraa qabeetoon dhufaniitoon ni gaafachaa jiru. Fakkeenyaaf naannoo kanatti investi gochuu yoo barbaanne maaltu irraa eegama, qophii akkamii qabdu, maal gochuu qabnaa, maal kan jedhu kana informationii barbaadan qaamanis biiroo keenyas dhufaniitoon warri argachaa jiran ni jiru. Kanaaf haaluma isaan barbaadan informationii jiran wanta isaan beekuu qaban standaardiin taa'ee jira akka seeratti wanti heeyyamuuf wanti heeyyamamne illee ni jira carma jedhanii waan dhufaniif qofa waan ta'in jechuudha. Saniif san warra guutan immoo akkamitti maal yoo guutan maal yoo dhiyeessan inni biraa immoo maal argachuu danda'an akkamitti isaan deeggara kan jiru san immoo amma dandeenyatti san kennaati jira jechuudha. Amma Oromiyaa keessaa piroojeektiiwwan investimentii 17,000 ol hojirra jiraachuu kan himte Sannaayit isaan keessaa 300 ka ta'u dhalattoota biyyaa alaa dhufaniin kan raawwatamaa jiru jedhanii amma waamichi kun hirmaannaa kana 300 isaanii fooyyessaa Biiroon Investimentii fi Industirii Naannoo Oromiyaas tajaajila kennu qajeelchaa jiraachuu dubbatte. Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaas dhimma wal fakkaatuuf qophiirra jiraachuu beekse. Dargaggoo Abduu Galgaloo koomishinichatti hoogganaa dhimma gabaa fi beeksisaati. Diyaasporaa dhufuuf paakeejiiwwan garaagaraa qopheessaa jira. Walta'iinsa biiroo Oromiyaa adda addaa wajjin kan akka biiroo investimentii fi biiroolee adda addaa wajjin taane qophiilee garaagaraa qopheessaa jira. Dhiyeenya dhufutti qophiileen garaagaraa magaalaa Oromiyaa garaagaraatti Jimmaatti, Adaamaa fi Baatutti ni qophaa'u. San irratti agarsiisa aadaa, turizimii fi carraawwan investimentii Oromiyaan qabdu achirratti mul'isuu fi qopheessaa jirra. Magaalota 4 filanne tokko Adaamaadha. Lammaffaan ammoo magaalaa Baatuuti. Sadaffaan magaalaa Jimmaati. Sanarra darbee ammoo magaalaa Finfinneetti Jaanuwaarii 9 haga Jaanuwaarii 14 paarkii Shaggaritti qophii agarsiisa turizimii fi aadaa qabna. Dargaggoo Abduun magaalonni kunneen fageenya Finfinnee irraa qabanii fi bu'uuraalee misoomaa gahaa qaban ilaallee filatamanii jedhe sochii namootaa mijeessuufis warra daawwachiisaniif akkasumas immoo abbootii qabeenyaa hoteelaa waliinis marii gaggeessuullee eere. Gara tuur opereetoriitti si dhufu warri tuur opereetorii kun keessummoota dhufan simatee buukochiisee bakka jarri daawwatuu barbaadan filachiisee paakeejii jirutti agarsiisee achirratti ammoo sana booda daawwachiisee jechuudha. Ammas ammoo akka mootummaasitti kamtu mijataadha haala hunda wajjin fakkeenyaaf karaa maal waan hunda jiru wajjin kamtu filataadha kamtu daawwatamuu danda'a waan jedhu irratti warra tuur opereetorii wajjin haasofnee turre. Nuti jara wajjin haala jiru mijeessinaa jarri tuur opereetoraa ammoo
bakka jiru kana beekanii warra keessummoota dhufan kana daawwachiisee jira. Kun immoo warri hoteelaa haga dandeenyu nutillee akka naannoo keenyaatti hoteelota dhihoo jiranii fi bakka bultii gaarii qaban waan kaaseeraa hunda guutuu danda'an linkii goonee wajjii hojjenna. Sanammoo warra diskaawuntii godhanfaa ivantii kanaa wajjii wal qabatan akkasitti wajjii hojjechaa jira. Koomishinii Turizimii Oromiyaatti hoogganaa dhimma gabaa fi beeksisaa akka ta'e dargaggoo Abduu Galgaloo qophiileen Adaamaa Jimma Abbaa Jifaarii fi Baatuutti gaggeeffamu jedhe sagantaan isaanii dhiyeenyatti foomuu himee qophii kana irratti galmee malee namuu fedhe argamuu danda'a jedhe. Galgaloon Baatuutti ayyaana cuuphaa addaa kan hara dambal irratti gaggeeffamu beeksisuufis qophiin addaa akka qophaa'e himee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa. Kan dhaggeeffachaa jirtanii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee adeemsa dimokiraasii Ameerikaa irratti qorannaa yaada uummataa dhiyeenya geggeeffame irraa bu'iin argame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa irraa harki 66 ta'anii dimokiraasiin haala yaaddessaa keessa jira kan jedhan yommuu ta'u kanneen dhibbarraa harki 33 ta'an immoo dimokiraasiin biyyattii amansiisaadha jedhan. Amajjii 6 jechuunis guyyaa borii yaadannoon waggaa tokkoffaa guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp Kaapitaal Hiil yookiin waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi humnaan cabsanii seenuudhaan haleellaan geggeessanii yommuu dhiyaatetti qorannoon kun kan geggeeffame. Bu'ii qorannoo kanaa ilaalchisuudhaan namoo daandii Kolleejii Kooliins kan kutaa Teeksaas magaala Dalaas jiru keessatti kan barsiisan Piroofeesar Mahammad Xaayiroo dubbisee jira. Kanatti dhiyaata. Professor Muhammad maddi oduu CBS qorannoo yaada uummataa geggeessuun dilbata dabre ibsa baaseen gaheessonni United States gaaffiileesaaf deebii kennan harka caalaan kanneen dhibbarraa harka 60 ta'an dimokiraasiif olaantummaan seeraa biyyattii keessaa haala yaaddessaa keessa jira. Inumaayyuu baay'ee yaaddessaadha kanneen jedhanis ni jiru. Biyya dimokiraasiif olaantummaan seeraa hojiin keessatti mul'atetti kan amanamu United States keessatti lammiiwwan biyyaa yaada akkasii kennuun maal sinitti agarsiisa? Maal jechuudha? Kana oduun deebisin dura seera biyya ittiin bultu ka Ameerikaa, konstituushinii Ameerikaa xiqqoo waan akkanaa irraa waan inni dubbatu laaluun barbaachisaadha. Mootummaan takka yoo isiin badduu taate uummata garagalte uummanni uf baraaruuf mootummaa sanii loluu qabaa waan jedhu aadaa Ameerikaa ganna 200 ol aadaa jirutu jira. Gaafa Trump duraan pirezidantii ta'uuf dorgomu ganna 5 dura namni kun hin filatamuu jedhanii Trump pirezidantii Ameerikaa ta'e. Akkamiin namni kun pirezidantii ta'e gaafii jedhu deebisuun hedduu barbaachisaa fakkaata. Namni gaafas warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu warra afaan Ingilizaatiin konservatiif jedhaniin kana zamana dheeraaf caqasaa ture dubbiin tun hin galtiif na fakkaata. Mootummaan Ameerikaa diina ummata Ameerikaa ta'ee jira. Diina aadaa Ameerikaati jedhanii reediyooniin keessaa reediyoon zamana hedduu ummata kakaasuu turan. Ummata santu garagalee yaa'ee Trampiin file. Kana beekuun hedduu barbaachisaa na fakkaata. Jara yoo gaafatte jarri Ameerikaa baraaruu fi siin jedhan. Ummata kaan ammoo yoo gaafatte dimokiraasiin Ameerikaa badaa jira siin jedhanii garuu akka itti waa gaafatan warri pool takka warri waa gaafatu kun akkaataa itti gaasiisan fireem godhantu murteessaadha. Gaafa duraan Trump pirezidantii ta'uu dorgomu yoo kayaatattu namo pooliin hedduun yoo telefoonatti bilbilanii nama gaafatan Trump voting goonu Hillary vote goona jechuu ture namni hedduu. Booda gaafa Trump moo'e san maaliif pooliin cufti dogoggora ta'e jedhanii yoo uf gaafatan namni hedduu yoo ati gaafatu sagalee kee Trump kenna jechuun akka waan qaanii waan fakkaatu Hillary vote godhaa jedhan. Booda ammoo bakka dhugaasa yoo dhaqan Trump vote godhan. Yaada uummataa walitti qabame kuni aga tokko dhugaa agarsiisuu dhiisuullee ni mala. Maaliif namoonni yeroo tokko waan isaan garaa isaaniitti yaadanii fi yeroo gaafataman deebii isaan kennan adda addaadha kan isin jettan. Ofuma keessan immoo yeroo laaltan waa'een walfalmii dimokiraatotaaf riippaabilikaanii gidduu yeroo dheeraa tureeram Tiraamp durayyuu jalqabee ammallee bifuma adda addaatiin itti fufee jira. Waan guddaan biyyi kun seeraan bultummaan ishee cimaa waan ta'eef seerri kun qabee jira baay'ee isaa.
walmuddiinsi kun yoo itti deeme gara seeratti buluutti geessa moo gara seera diiguutti kan inni geessu? Kuni gaafii hedduu bareedaadha namu. Wanni ta'e maali? Warri Ripablikaanaa takkahu warri aadaa Ameerikaa eenna jedhu warri konservatiivaa nambarri isaanii xiqqaataa dhufe. Dimokiraasii jechaan nambaraa mire nama caalaa moohetu pirezidantii ta'a. Jarri amma wanni argan sagaleen jaraa xiqqaataa namni Ameerikaa tanaggadhaa immigirantiin itti guddataa namni hedduun yaanni isaa yaada warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu kana jala hin deemu. Kanaaf jarri amma yoo dimokiraasii hin deemne filamuu hin dandeenyu sodaan jedhu tokko hin jira. Maaliif namni adiin barzireetiin isaa xiqqaa lakkoofsi nama adiin ta'inii hedduu dabala'aa jira. Ani ka amanu akka nama tokkootitti President Biden qajeelumaan mooyan. Trump ammoo ummata kakaasan kana itti faayidamee lakki inni moonee anatu moo'ee waan jedhu san oofuu barbaade waan Amajjii jahatti bara 2020 ta'ellee namni itti qajeelchellee President Trump warru hin beekna kana hiriira godhee haasawa buusa gaafas sagalee dhugoomsuuf sartifaayi gochuuf sagalee lakka'uu turan itti qajeelchee ummanni hokkara godhee gamoo Kongresa Ameerikaa mana marii Ameerikaa cabsanii seenanii waan dalaganiin beekna namni illee du'ee jira. Kanaaf adda baasuun barbaachisaa na fakkaata namu. Amma waan ati maqaa dhoofte kana keessa wanni tokko guddaan achi keessatti arge maali? Pooliin amma ati maqaa dhoofte san keessa hokkarri karaadha jedhanii gaafannaan 34 gidee tokko karaan mootummaa jijjiiruun karaadha legitimatiidha jedhan. 34 jechaan nama hedduutu waan kana amanaa jecha. Asirratti ol dabalaa deeme lakkoofsi kun fakkeenyaaf bara 2015 gaaffidhumti wal fakkaataan gaafatamnaan 23 qofatu lammiiwwan biyyaa mootummaa irratti hokkara kaasuun yeroo itti barbaachisu jira kanneen jiran harka 23 qofa. Bara 1995 immoo 13 qofa ol deemaa deemuusaa agarsiisa. Dhugumatti namoonni alaa namoonni adiin ta'iin baay'een biyya kana guutaniiru garuu lammiiwwan biyya kanaa ta'aniiru. Haalli biyya kana keessa jiru geeddarameera jechuudha. Kana dura dhaabbachuun kun haala kana deebisee jijjiiruu danda'a? Maal fiduu danda'a? Kuni gaafii ijooti namu jijjiiruu hin danda'u. Lafarra waan jiru jijjiiruu hin danda'u. Suni beekamuu qaba. Garuu nama President Trump sagalee kenne yoo ilaalte nama miliyoona 70 ol filamuuf xiqqoomatu saafee ture. Namni waan kana amanu nama xiqqaami. Nama guddaan rakkoo guddaa. Yaanni kuni dimokiraasii Ameerikaa keessatti hundee gad fageeffateera jedhamee addunyaan ilaalaa jirtu kana jijjiiruu danda'amoo gara hokkaraatti moo gara seeraan bultummaatti geessaa jechuu kun? Gara hokkaraatti illee geessuu hin danda'ama. Sodaan jiru kanaa miti namoo. Jarri waan jedhan dimokiraasii jennee haga nu balleessan teennee hin eenyu jedhan. Kana dubbii mataan isii dubbii buqqeen isii kan. Garuu seerri biyya kanatti jabaachuurraa kan ka'e aadaa waliin dubbii idda gad fageeffachuurraa kan ka'e dhimma kana gara seeraatti gara furmaata giddugaleessa ta'etti fiduun waan danda'amu isinitti fakkaata? Wanni Ameerikaa kun yeroo hedduu gara seentaraas deema. Amma biyya kanas aadaa Ameerikaa jabeessina waan biroo ijaan arguun barbaannu ka jedhu hin jira. Suni minority. Kun ammootu gara kaaniin numarru obboleeyyanii biyyatti tanama maraatii ummata amma liberal jennuun kana ija biyya kanan. Lamaanuu fi hinxalleeyyiidha. Jidduu ka jiru kanatu hedduudha nama. Mee jara teenna eegaa waan kan akkanaa miti mala birootu jira warri jedhu kongresa keessa illee nama hedduu jiranii akka aadaa Ameerikaa illee yoo laalte aadaan isii aadaa kompromaayiziiti. Aadaa wal caqasuu walii kennanii walirraa fudhachuu waan ta'eef wanni nu sodaannu kun Ameerikaan hokkaratti seenti wanni jedhu kuni waan dhugaa ta'u natti fakkaata. Ka magaalaa Texas jiru Collins College irraa Profeesar Muhammad Xaahiroo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinis carraa naa kennuu keessaniif galatooma namoo.